kana limitiin afibse ifatin base chubbu konduma anabise Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa birmadummaati ana obboleessa keessan faarfataa Elias Gabulaati Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu akka carraa har'a sagantaa kana hirmaachuudhaaf yeroo jalqabaa kan dhuftan akkasumallee hordoftoota sagantaa kana jalqabaa kaaftanii kan hordofaa jirtan gooftaan hunda keessanii walitti qabee isin haa eebbisuun isiniin jechuu barbaada gooftaan har'allee yeroo dabalee nuu kenne deebinee kun wal agarreerraa kun jaalala Waaqayyooti maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u egaa sagantaan kun sagantaan birmadummaa YouTube chaanaaliidhaan kan inni isin darbu guutummaa isaa kan isin argattan YouTube kanarrattidha TikTokiidhaan waan daqiiqaa murtooftee asirraatii kutee akka namoonni asii hordofaniif jedhe achirratti waan hangadhiisu ergaa guutuu isin kennuu dhiisuu danda'a akkasumas Facebook irratti kan hangadhiisu jechuudha guutummaa isaa argachuudhaaf as gara YouTube chaanaalii kanaatti maatii ta'a subscribe gochuudhaani akkasumallee comment share like walii gochuudhaan share walii gochuudhaan walii dabarsuudhaani hojii wangeelaa kana na waliin akka hojjetan jaalala gooftaatiin isin gaafadha sagantaan kun sagantaa waan addaa waa tokko of keessaa qabu dubbii sagalee Waaqayyoo isa qulqulluu ta'e kan lubbuu keessaniif soorata isiniif ta'u kan isin ittiin argattan as YouTube chaanaalii kana Elias Gabula official channel kan jedhu kana jechuudha Elias Gabula official channel kan jedhu kanarrattidha kan isin argattan kanaafi Waaqayyo gooftaan guddaa isin haa eebbisu jechuun barbaada egaa sagantaa kana koomentii kan naa gootan kan naa bilbiltan kan naa barreessitan hundi keessan Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu bakka jirtanitti eebbifama sagantaa kana bira bifa adda addaatiin kan na utubaa jirtan gooftaan isin haa eebbisu keessuma obboleessa koo Yoonaas Getaachoo giraafiksiisaa torbaniin nan Nuuf utuu hin jedhin yeroo hundumaa kan na bukkee dhaabbate sagantaa kana akka inni bareedee miidhagee isin bira ga'u kan godhu obboleessa koo Yoonaas Getaachoo burqaa giraafiksi kan jedhu qaba gooftaan guddaa isaa eebbisu isinillee akkasiin isa naaf eebbiftan dhugaan isiniin jedha jaalala gooftaatiin isin gaafadha Waaqayyo gooftaan maqaan isaa eebbifamu egaa sagantaa keenya iddoo dhaabne kaafne itti fufna amma gara kutaa 24ffaarra geenyeerra Waaqayyo gooftaan maqaan isaa eebbifamu reefuu tokko jenne jalqabna torban darbee nama Waaqayyotti dubbate akkamiin beekna jenne isa dura seensa isaa dhakannoon baay'inaan haasa'aa turre yeroo dheeraa walii wajjin hin dabarsina jedhee yaada hammallee nama Waaqayyotti dubbate akkamiin beekna bara ulfaataaf rakkisaa kana keessa namni ija jabaatee Waaqayyo utuu hin dubbatiin ilaa Waaqayyo akkas jedhe bara inni jedhu kana keessatti namni bara inni itti joonjee waldaan kiristaanaa waan guutu bara ishee wallaalte kana keessatti akkuma isaan Waaqayyo utuu hin dubbatiin ija jabaatanii Waaqayyo akkas jedhe jedhanii saba kana burjaajessan joonjessan namoota baay'ee joonjessan nullee dhugaa qabannee ija laafuu hin qabnu bara kana keessa namoonni dhimma kanaa dubbachuu baay'ee sodaatu warri hattoonni warri sobdoonni gaafa isaan ija jabaatanii soban ija jabaatanii hordoftoota hedduu horatan warri dhugaa qabnu maaltu akka nu sodaachisu hin beeku baay'ee sodaatu isaan hin sodaatan nun sodaatu nu Waaqayyotu nu wajjin jiru sodaanna waan nama ajaa'iba keessa isaan sobdoota Waaqayyo isaanii wajjin hin jiru ija jabaatanii ittiin qabeenya horuu ija jabaatanii ittiin hatuu ija jabaatanii saamuu ija jabaatanii sobuu ija jabaatanii Waaqayyo akka jedhe isaan kana dura dhaabbachuutu nurra jiraata dubbii sagalee Waaqayyo ummata keenya barsiisuutu nurra jiraata sabii Waaqayyo baadiyyaa magaalaa jirtan sagantaa kana hordoftan hundi keessan na dhaggeeffadha waan ani isinitti dubbadhu soba tokko of keessaa qabu dubbii sagalee Waaqayyo irra dhaabbannee isinitti himna isa booda sobdoota kana bira deebi'uutu isinirra jiraata nyaatamuu qabdan nyaatamaa jiru namoonni baay'een warri kanaan dura nyaatamtan dabaltanii nyaatamina warri Waaqayyo isin gargaare warri gara keenya taatan nu dhageessu gooftaan maqaan isaa kan eebbifame sagalee Waaqayyo takka jedhu warri nu wajjin warri gara keenya nu dhaga'u deewaanis warri gara keenya ammayyuu nu dhaga'artu warri gara keenya warri gara Yesuus warri gara wangeelaa nu dhageessu ammayyuu warri gara kana hin taane maal isinii goona gaa daakaa amma dhumaatti waan isinii goonu qabna waan Waaqayyo garaa laafinan waan garaa isinii laafuun qabu dhumi keessan ibidda bara baraati Waaqayyo gooftaan isa kana nu haa oolchu
Egaa sagantaa keenya itti fufna mee utuu hin jalqabin dura Waaqayyoon kadhanneetu jalqabna. Abbaa keenya Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Hoqubaan siif haa ta'u. Teessoo kee irratti galanni hin dabarre ulfinni hin dabarre siif haa ta'u. Inni dubbii kee nuuf ibsite, inni nu sooruudhaaf, inni nutti dubbachuudhaaf, inni nu baachuudhaaf, inni gooftaa koo nu ceesisuudhaaf, inni barbaadde sagalee kee kan inni nutti dubbataa jirtu maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Saba kee sagantaa kan hirmaataa jiran biyya garaagaraa haala garaagaraa keessa kan jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa isaan jiranitti harki keessaan qaqqabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanaan fayyan. Sagaleen kee nama fayyisa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanaan fayyanii haafani. Hamaan isa kanaan morma maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutameef kan diigame haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Jalqabaaf xumura nuuf ta'i maqaa Yesuusiin. Ameen. Egaa eessallee deemina kun sagantaa birmadummaati. Sagaleen Waaqayyoo guutummaa guututti qulqulluu inni ta'e asirratti kan inni isinii darbu. Ani obboleessa keessan faarfataa Elias Gabulaati. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu daqiiqota murtaan walii wajjiniin har'a iddoo dhaabne kaafnetti fufna. Nama Waaqayyotti dubbate akkamiin beekna mallattoon isaa maali? Akka safartuutti fudhannee kanaan dura introduction isaa kan seensa isaa irratti akkuma isinitti dubbadde Yohaannis cuuphaarra dhaabbanneetu kan nuun likkituu yookaan immoo safartuu godhannee kan nuuni ittiin of ilaallu jechuudha. Namichi kun raajiidha. Raajii bara kakuu haaraa keessa raajii Eliyaasiin hafuura Eliyaasiin kaa jedhamee raajota duraatiin kan dubbatame. Namni kun dura dursamee waa'een isaa nama raajame raajii guddaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos afaan isaatiin baasee dubartiin kan deesse keessaa kan akka Yohaannis Cuuphaa hin jiru jedhee kan inni jaje. Bartoota isaallee akka isaatti hin janye waan isin ajaa'ibu keessaa gaasadii walakkaa isaanii wajjin hin ture hin jajne akka Yohaannis hin jaje. Namichi kun maaliif jajame? Dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhaqe. Dubbiin Waaqayyoo isa bira deeme. Jennee walii wajjiniin ilaallee ture. Dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhaqee ture. Dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhaqe kun maal godhe? Nama Waaqayyotti dubbate maali mallattoon isaa? Tokko jennee Yesuusiif karaa baasa. Ofitti utuu hin ta'in Yesuusiif karaa baasa. Waa biraadhaaf utuu hin ta'in Yesuusiif karaa baasa. Karaa baasa. Karaa baasaadha. Karaa soqa. Yesuusiif. Takkaa dhimma biraa kaayyoo biraan qabu Yesuusiif. Raajiin inni dhugaa. Inni Waaqayyo isatti dubbate Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin kabaja. Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin kan dhagaye ala. Yesuus Kiristoosiin ala Waaqayyo gooftaan nama hin beeku. Ilma isaa Yesuus Kiristoosiif nama karaa baasu isa Waaqayyo kan inni itti dubbate. Waaqayyo gooftaan ilma isaa Yesuus Kiristoosiin biyya lafaa kanatti kan inni erga akka nuun isa dhageenyuufi akka nuun isa wajjin wal agarruufi akka nuun waan inni jedhu dhageenyuufi kanaaf nuuf erge biyya lafaa kanarratti. Kanaaf nuyi tajaajiltoonni. Nuyi Waaqayyo nutti dubbateera warri jennu Yesuus Kiristoos fedha Yesuus Kiristoos kan nu goonu. Fedha Yesuus Kiristoos waan Yesuus Kiristoos barbaadu duwwaadha kan nu goonu. Isa ala wanti bira ajandaan bira Waaqayyo biraa miti. Waaqayyo biraa miti. Raajiin akkuma kun kanaan dura dubbanne raajiin kamillee tajaajilaan kamillee Yesuus Kiristoosiin sitti hin agarsiisu ta'e jenna. Yesuus Kiristoosiin akka furmaataatti tokkoffaa maali? Madaalli malee Yesuus Kiristoosiin kan siif hin kennine, Yesuus Kiristoosiin kan siif hin ibsine, Yesuus Kiristoosiin furmaata waan hundumaa fuudhee isatti siif hin hidhu ta'e jennaan, Yesuus Kiristoosiin sin barsiisu ta'e jennaan, inni Waaqa biraan dhufne, inni ergamaa miti, inni raajii miti, inni wangeelaawii miti, inni paasterii miti, inni tajaajilaa Waaqayyoo miti, inni ajandaa biraa qaba, inni iddoo biraatii dhufe. Iddoo biraatii dhufe. Inni Waaqayyo biraa dhufe Yesuus Kiristoosiif karaa baasaa waliin jennee walii wajjin ilaallee turre. Innaa har'a isuma kana kan nuti fufu. Isuma kana kan nuti fufu. Karaa akkamii baasa? Karaa akkamiiti? Karaa gaafa jennu kun maal jechuudha? Karaa kana bal'ifnee walii wajjin ilaalla. Har'a amma ta'e irraa ilaalla. Torban dhufus isuma kanatti fufu. Torban dhufus isuma kanatti fufu. Sirriitti gadi fageenyaan walii wajjin ilaalla. YouTube chaanaaliin kun kan keenya daqiiqaa barbaanne saatii barbaanne irratti bal'ifnee walii wajjin haasa'uu dandeenya. Kun televezyiinii dhuunfaa tokko yookaan miti. Kanaaf kana filadheeyyuu. Kanaaf kana YouTube filadheeyyuu. Akka garaa keenya sirriitti diippilii yaada Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo walii wajjin akka qooddannuuf waan nu gargaaruuf YouTube chaanaalii kanaan filadhe hin beektu. Televezyiinii irratti kanaan dura walii wajjiniin hirmaachaa akka turre waggaa 5 dura gara waggaa 3 ol televezyiiniidhaanii
sagantaan kun darbaa akka inni ture beektu. Kanan kana filadhe finni guddaan yeroo dheeraa argachuudhaafidha. Waaqayyo gooftaan guddisee isin eebbisu. Karaa akkamiidha isa jedhu kana har'aa walii wajjin ilaalla. Karaa akkamiidha isa jedhu Luqaas boqonnaa 3 irraati jira. Waa'ee Yohaannis Cuuphaa kana. Yohaannis Cuuphaa bira dhufee sagaleen Waaqayyo Yesuusiif karaa baase. Kana hojiinsa karaa baaseen Yesuusiif karaa baase. Karaa akkamii maal jedhe? Karaan kun maalidha? Karaa baasaa jedhe hiyya ture lafa onaa keessa. Hin hiyya Yesuusiif karaa baasaa jedhe hiyya ture Yohaannis Cuuphaan. Maal jechuu isaati? Ofiima isaa dubbateera iddoo kanatti. Kunis macaafa Isaayyaas raajichaan jedha Luqaas 3:4 irraati kanaan dura isin dubbiseera. Isuma itti fufnee walii wajjin ilaalla. Kunis macaafa Isaayyaas raajicha keessatti sagaleen lafa onaa keessaa hin iyyaa dhagaa dhaggeeffadhaa gooftichaaf karaa tolchaati hara daandiin irra deemus qajeelchaa. Karaa haraa qajeelchaa. Edee kan iyyuu hin dhufadhee raajicha Isaayyaas inni dubbatame raawwatame. Innis gaafa dhufu Yohaannis Cuuphaanis gaafa dhufu akkuma raajiin Isaayyaas raaje san akkuma kanaa godhi inni iyya ture lafa onaa keessaati. Haalleluuyaa. Iyyi keenya maali laata? Dachaan hundinuu haguutamu jedheetu kan inni iyyu. Tulluun gaarri hundinuu isaa kuffiifamu. Karaan jal'aan haa qajeelfamu. Wal caalaanis wal haa qixxeeffamu. Namni hundinuu fayyisuu Waaqayyoo in argu. Gaafa san gaafa kam? Gaafa wanti kun wal qixxaate. Fayyisuu Waaqayyoo daandiin isaa mijatee Yesuus Kiristoos gaafa inni dhufu fayyisuu Waaqayyoo argitu jedhee dubbata. Ilaa Yesuusiif karaa baasa gaafa inni Yesuus Kiristoos furmaata waan hundumaati jedheetu iyya. Isaa ala fayyisuu Waaqayyoo hin argitan jedheetu iyya. Yesuus Kiristoos duwwaadha furmaan foon keefis hafuura keefis lubbuu keefis maal keefis ikonoomii keefis biyya keefis mana keefis maatii kamiifis fayyisni Yesuus Kiristoos dhufuu qaba. Kanaafuu inni ol jedhe gada deebi'u inni gad jedhe wala kaafamu wala qixxaatu jedheetu iyya ture. Inni kun maal ture? Maalidha wanti wal qixxaatu kun? Maaltu wala qixxaatu? Isa kanarratti hojjechuutu nurra jiraata bara keenya. Har'as akkasuma Yesuus Kiristoos gara keenya dhufuu barbaada. Yesuus Kiristoos gara mana keetii dhufuu barbaada. Yesuus Kiristoos akka waldaatti gara keenya dhufuu barbaada. Akka biyyaatti gara keenya dhufuu barbaada. Isa kana raajiin kun isa kanadha kan inni jala mure Yesuus Kiristoos dhufuu qaba gara mana keetii jedhee kan inni iyyu. Har'a warri tajaajilaa jiru isa kana iyyina keessatti of ilaali. Har'a raajonni isin raajiidha jettanii maayin hirmaa'ee jira minaamin jettanii maqaa itti baafatanii maqaa ofitti baafatanii jarris ofitti laxxafatanii halaakaa oolan kun inni isaan halaakan kun dhuguma Waaqayyoo isaanitti dubbateera. Dhuguma Yesuusiif karaa baasaa jiru. Yesuusiif karaa kan hin baafne hin hattudha. Inni ajandaan isaa gara biraadha nama akkasii biraa deebi'uutu isinirra jiraata. Gurra keessan cuqqaallattanii dhaga'uu dhiisuutu isinirra jiraata nama akkasii. Yesuus yaala furmaan hin jiru waan ta'eef. Yesuus akka inni gara kee hin dhufne kan karaa sitti cufu. Yesuus Kiristoos akka inni mana kee hin dhufne. Yesuus Kiristoos akka inni jireenya kee keessa akkati waliin agarre kan karaa sitti cufu inni diina kee. Ofumaa birriitti baafta malee, ofumaa asii baatee kutaa biyyaa deemta malee, kutaa biyyaadhaa ofumaa dana dhufta malee, ofumaa nama kana barbaadda malee Yesuus Kiristoos wal sin agarsiisu ta'inna inni ergamaa seexanaati. Inni diina keeti. Sababi isaa du'a Yesuus Kiristoos ala fayyinni hin jiru waan ta'eef du'a jirta waan ta'eef si ajjeesaa jira namni kun. Namni Yesuusii wajjin wal sin agarsiisu inni raajii isa dhugaadha. Inni ergamaa isa dhugaadha. Inni lallabaa isa dhugaadha. Inni barsiisaa isa dhugaadha. Yesuus Kiristoosii wajjin kan wal si agarsiisu. Sababi isaa maaliif? Fayyisuu Waaqayyo argita waan ta'eef. Jedheetu iyya inni ol ka'e gada deebi'u inni gad jedhe ol kaafamu kun wal qixxaachuudha yoo baate fayyisuu Waaqayyoo hin argitan jedheetu iyya. Inni maalidha? Akkuma kanatti Yohaannis namoota cuubamuudhaaf baay'atanii gara isaatti ba'an gorsuutti ka'e. Isin ijoollee marra taananaa dheekkamsa isinitti dhufu naaf kalchaa. Akkuma kanatti Yohaannis namoota cuubamuudhaaf baay'atanii gara isaatti ba'an gorsuutti ka'ee isin ijoollee marra taananaa dheekkamsa isinitti bu'uuf jiru jalaatii akka baataniif eenyutu si yaadachiise? Ammas yaada garaa gaddarachuu keessan ija gaarii haa godhatu abbaan keenya Abrahaam midha jettanii of hin jajina. Waaqayyo Abrahaamiif dhagoota kanatti ijoollee kaasuu akka danda'u isinittani ammayyuu qottooni hidda mukaa
hundumaa irra kaa'amee jira. Mukti jagaariin godhanne hundinuu muramee ibiddatti naqama. Kanarratti jarreen sun egaa maal goonu ree jedhanii Yohaannisiin gaafatan. Nus isa kana. Anis isa kana. Isinis isa kana. Akka nuu gaafannu hin barbaadu. Deebii isa kanaati. Egaa maal goonu ree? Egaa maal goonu ree? Ila waan meeqa jedhee isaan arrabsee iddoo kanatti ijoollee marra taanana maaloo amma isa dhiisiite maal goonu? Kottaa maal goonu? Inni ol jedhe kun akka gad jedhuuf inni gad jedhu kun akka ol jedhu innumtiyyuu maali? Isa walii wajjin ilaa egaa maal goonu? Namni hundi keessan sagantaa kana kan hordoftan maal goonu jettanii akkasiin of gaafattan. Gaaffii jarri kun gaafatan baay'ee cimoodha jira. Maal goonu? Arrabsoo akka barbaaddetti nu arrabsi amma waan nu barbaannu maal goonu jedhanii isa gaafata. Inni immoo uffata lama kan qabu uffata lama kan qabu kan hin qabneef haa kennu nyaata kan qabu warra dhabanii haa ga'uu jedhee deebisee. Lama kan qabu isa tokko hin qabneef haa kennu isa kana inni nu walii wajjin ilaa qabxiin inni biraa torban yookaan yeroo biraadha kan nuti itti fufu. Amma garuu ishee kana kan nuti ilaalu. Ishee kana salphaa fakkaatti. Garuu Yesuus Kiristoos akka inni mana kee hin dhufne, Yesuus Kiristoos akka inni ganda kee keessan lixe, Yesuus Kiristoos akka inni takkaadhuma si bira hin geenye kan godhan keessaa tokko isa kana. Isa kana. Yohaannis cuuphaa bira gaafa dhufe hafuurri Waaqayyoo sagaleen Waaqayyoo gara isaa gaafa dhufe Waaqayyootu isatti dubbate. Waaqayyo gaafa isatti dubbate maal jedhee isatti dubbate? Kan inni jedhee isatti dubbate kana dhalaa kun. Kana tajaajilaa inni dhugaan ilaa kun isa kana kan inni jedhu akkas kan inni jedhu raajiin inni dhugaan akkasi kan inni jedhu inni lama qabu isa tokko hin qabneef kennu. Kana wal caalee jira maal nama lama qabutu sadii barbaada afur barbaada namni hin qabne immoo jira. Inni tokko gooda keessa jira inni tokko immoo gubbaa sana jira akkuma bara keenya. Addunyaan kunarra inni laga sana keessa jiran soores tokko dhumtisaa kan utuu qabeenya isaa biyya lafaa kanaaf ireeti hiyyuma lafa kanarraa balleessuu kan danda'u qabeenyaan addunyaa kanarra tokkoffaa namni ta'e utuu inni nuuf hiree addunyaa kana keessaati namni hiyyees hin jiraatu. Inni tokko gubbaa sana inni tokko gooda kana jira an akkasiin jedheen an akkasiin akkas gootanii innaan jedheen kiristiyaanonni ispeeshaalii kiristiyaanonni kan warra kaanii waan goonuu qabnu kiristiyaanonni Waaqayyo gooftaan akka nu wal caallu takkaadhuma barbaadu. Kana beektu lama qabda taanaan tokko kan kee miti maannaa isa tokko hin qabneefi kenna. Lama qabda taanaan tokko yoo obboleessa keetiif kennite eenyutu caala? Innis tokko qabaattis tokko qabdu. Kanaafuu wal qixa taatan jechuudha. Wal qixa taatan. 50 qabda taanaan 25 yoo namaa kennite eenyu caala? Wal qixa. Gaafa sanan dhufaadhe gooftaan. Gaafa sana dhufaadhe Yohaannis cuuphaan. Yesuus akkatti dhufuudha. Maayinaa wal caale. Karaa isaatu bu'aa bayii ta'e. Aspaaltii godhaa. Wal qixxeessa. Maal? Ayyeessi hin jiraatiin isin gidduu. Hundi keessa wal qixxaadhaa. Inni hin qabne haa qabaatu. Inni qabu haa laatu. Inni gubbaarra jiru gad dhufee sa hin qabneef kennee sa dhabe sana wajjii wal qixxaatu. Jireenyi kee dhugaa sirrii ta'uusaa tajaajilli kee dhugaa sirrii ta'uusaa atis amanaa sirrii ta'uu kee kanatti ittiin of ilaaltan amantoonni karaa sirriirra jiraachuu keessan Yesuus Kiristoos mana keessan keessa jiraachuusaa kan isin ittiin beektan yoo kana gootu ta'e duwwaa. Hiyyeessaaf iddoo qabdu yoo ta'e hiyyeessaaf in iyyitu yoo ta'e Yohaannis cuuphaan maal jennaan hiyyeessatu isin keessa baay'ate nama homaa hin qabnetu baay'ate inni lama qabu isa tokko isa qabu. Kuma keessaa yoo birri 100 dandeenyaan kenninu meesa gidduutti miti 50-50 kennuun silaa maali? Yohaannis cuuphaan isa kana kan inni iyyu lafa onaa keessaa kan isa iyyisiisu dhimma hiyyeessaati. Hiyyeessa gajjadhiitii gubbaadha gaara inni ta'e sooressa. Dhiibuu inni ta'e immoo hiyyeessa gaafa walitti haasa'u. Isaan kun walitti dhufuutu irra jiraata. Walitti dhufuutu irra jiraata. Isaa ala fayyisuu Waaqayyoon argitanii. Yesuusin hin argattan isaa ala jedhee. Arras kun waan jijjiirame tokko hin qabu. Yohaannis cuuphaan tajaajilaa sirrii Waaqayyotti dubbate. Nama Waaqayyotti dubbate. Hiyyeessaaf iyyu. Ofii isaa sooromee miti baay'isuu. Mana hin qabu.
Nyaata gaarii illee nyaatu. Kanaan dura isaa isinitti meera. Korophii safaa nyaata ture. Damma moggaa faa nyaata ture. Uffata gaalaa rifeensa gaalarraa dhaame wayii uffataa hidhaan sagaleen Waaqayyoo gaafa dubbatu. Iddoon teessuma lafa isaati baadiyyaa ilmeedha. Barahaa lafa onaa Yordaanos keessa Yerusaalemitti ol baheedhuma akkas godhee kana godheera kan jettaniin argitan laga keessa kan inni jiraatu. Nami kun ofii isaatiif iyyuutu sarra ture. Akka bara kanaatu ta'e. Ofii isaatiif maal taate Yohaannis hiyyeessadha. Ofii isaa qabaatee miti bara. Ofii isaa qabaatee miti. Sababi isaa sagaleen Waaqayyoo gaafa gara isaa dhaqee dhimma waa'ee isaatu hin ta'in dhimma hiyyeessa dhimma Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos yoo dhufedha ofii isaas kan inni jijjiiramuu danda'u warri kaanis jijjiiramuu kan isaan danda'an. Hiyyeessaaf hiyyeeyyin Yesuusii wajjin wal argu hiyyeessa. Yesuusii wajjin wal argu sooressa wal arguu barbaaddu gooftaa wajjin ofumaa asii baatanii kutaa biyyaatiin immoo magaalaa walii gadi ofumaa joortu fayyuuf jettanii fayyina dhiiftan. Innis maal ollaa keessanitti sooressatu hiyyeessa dhiise. Indaamme kan isa sagantaa galataa qopheeffattanii gaafa Waaqayyo sin sooromse nama gararraa na godhe gooftaan ettu nama gararraa si godhe taanaan gaara taate gooftaan akkatti dhufu dhabe gara kee akkatti dhufu hin qabu gara mana kee deebi'ii gadi obboleessa kee gargaara obboleessa keef kennisiin jedha Waaqayyo gooftaan macaa'ila raajiin inni sirriinsa kan har'a bara keenya keessa gara edee kan iyyitu raajonni bara kanaa kan isheen iyyitu raajota kan jedhamtu kan isheen itti ofii isheef iyyiti. Ofii isheetii itti iyyiti maal taate naa kennaa itti malee hiyyeessaaf hin jettu. Miiliyooneroota ta'aniiru amma baay'een isaanii investoroota gurguddoodha ammayyuu hin iyyu maaliif hiyyeessaaf hin iyyan ofii masaa ammayyuu naa dabalaanan keenye Waaqayyo gooftaan maccaa sinaa buqqisu sini. Gooftaan maccaa sinaa ifatu sini. Isin yookaan hafuuraan saba keenya soortan miti yookaan fooniin saba keenya soortan miti isin jechuun hattoota duuriyyoota maafiyaa isin jechuun kisaaraa biyya kanaati. Kisaaraa hafuuraa kisaaraa foonii keenyas. Isin ijoollee marra taanan sama Yohaannis Cuuphaan jedhee olidha isin kan keessan. Maqaan biraatu jiraate maqaa biraa isiniitu baay'ee gaarii. Isin ijoollee marra dhuguma ijoollee marra taadhas. Isin ijoollee Waaqayyoo miti. Sababi isaa maaliif beektu? Fooniin hin saamtu saba kan. Hafuuraan hin sosobdu saba kan. Hiyyeessaaf jettanii miti kan isin kaatan. Yoo hiyyeessaaf jettanillee sobdu akka Yihudaa. Hiyyeessaan qabattaniitu saba saamtu. Hiyyeessa gargaaruu fakkeessitanii Waaqayyoof jettanii sobdanii Waaqayyoof hiyyeessaan fakkeessitaniiti kan isin saamtan. Sabii Waaqayyoo isa kanan dhaggeeffadha. Hattoota bara kana akka Yohaannis Cuuphaa miti. Yohaannis Cuuphaan ofii isaatiif hin iyyu. Hin iyyine Yohaannis Cuuphaan ofii isaatiif. Hiyyeessaaf iyyi. Qaxxiitaa hiyyeessaaf iyyi. Ofii isaa geessifateera hin geessifanne garuu hiyyeessaaf. Asi sooressa gaafa argu nama lama qabu gaafa argu isa tokko hin qabne la obboleessa keetiif kennedha naa kennin jedhu warra ammaa naa kennet. Sooressoota fuffunaannataniiti warra ammaa sagantaan sooressootaaf kan inni qophaa'a. Sagantaan daldaltootaaf kan inni qophaa'a. Mee hiyyeessotaaf kan jedhu hin jiru. Sagantaan tooftaa garagaraa takkaa isinii kadhannadhu takkaa paartineeredhu takkaa maal maqaa isaan hin baafne hin jiru isa kanarratti sanyii facaasedhu isa kana godhi jedhu isa sana godhi sagantaan hundumtuu kan qophaa'u sooressaaf. Waan isin ajaa'ibu sooressoonni kunis sooressoonni biyya keenya jirtanis baay'een keessan hattoota hunda keessa miti baay'een keessan hattoota isinitti ajajee baga isinirraa galchan isaanis cubbuun keenyatti itti nuu dhiifamattaniitu fakkaata xiriichitti dhangalaaftu isinis jarrisi hattuurraa hattuu lamaantu wal argate. Waltuma jedha abbaatu. Waltuma walirraa gashaa. Isinirraa galchitu. Hattuudha baay'een keessa warra hidhattanii baay'een keessanii waldaa warra isinitti dheekkamanii maaliif hin hatiin hin ejjiin waliin hin dhayin kanaa dhayyeessaan fudhatiin gaafa waldaan akkasii isin jettu jettanii baatanii isaan sunoo kottaa isinan eebbisaa sanyii facaasaa isaa boodeen eebbi amma eebbifamtaa qoy. Hilluq wal qabattee si waliin galta wal qabattee quncaata wal qabattee badda. Wal qabattanii baddu. Isaan raajota sirrii miti. Raajota sirrii ta'e direct sooressa hiyyeessaaf kenna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sooressoota gaafa arge namichi sooressi sun gara gaafa arge mee anaaf kenna. Anaaf akkas akka godhin jedhu hiyyeessotaaf hiri. Hiyyeessotaaf direct hiyyeessotaaf. Isaan kun hiyyeessotaaf hin jedhu hiyyeessotaan qabataniyyuu
hiyyeessota isin saamu, hiyyeessotaan qabatanii immoo ammas saamu. Waaqayyoon maqaa Waaqayyootiin saamu. Warri bara kana adda baafadhaa sabii Waaqayyo. Hattuun hiyyeessa gargaartee hin beektu takka. Hiyyeessa saamaa, hiyyeessa gargaaruun hin jiru. Yihudaani iddoo isaa caqasa isaa wajjin sitti hima. Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 4-5 isinii dubbifna. Bartoota isaa keessaa tokko Yihudaan namni biyya Keeriyoo inni isa qabsiisuuf jira ture. Garuu kanarratti urgooftuun kun meetii 300tti gurguramee maaliif warra hiyyeessotaaf hin kennamne jedhee dubbate. Kana immoo hiyyeessota hoo'ee miti hattuu waan tureef jedhee malee korojoo horii isaanii isa baatu keessaas hin fudhata ture malee. Yihudaan iddoo kanatti urgooftuu dubartiin sun urgooftuu fuutee cabsitee urgooftuu gatiin isaa mi'aa ta'e Yesuusiin dibdee miila isaa dibdee gaafa isheen achitti dhangalaaftuu boodraa karrayyoodhe nan qabiinaan teessisiinaadha maalinnaan dhimmuma hiyyeessotaatu intinina godhedheen keessa koo guuteedheen kun iddoo malee dhangala'eedheen akkasumaan badeedheen hiyyeessotaaf yaadee mitiidha. Iddoo kanatti Yohaannis gaafa barreesse maal gochuu shittootti ofiisaa barbaadeetu ofiisaa maal gochuu fi hiyyeessotaan qabate ofiisaa. Saantima qaba tureen tajaajila gooftaa Yesuus Kiristoos warra hordofan keessaa 12 keessaa tokko isa ture. Saantima qaba ture. Utuu saantima qabduu sana irraa kaasaniiru ta'eeti Yihudaan Yesuusii wajjin hin deemu ture. Saantima fedheeti kan inni Yesuus Kiristoosiin tajaajilaa kan inni ta'e Yesuusiin kan inni ta'e Yesuus eeqoodha hin jaallattaa Yesuus baay'ee maleedha hin jaallattaa Yesuusiin nan jaalladha Yesuus koo gooftaa koo akkuma irraa kan Yesuus warri kunis Yesuusaan deenyaa ምናምን jedhu bakka waanuma Yesuus Kiristoosiif duu fedhan fakkaatu bakka way dinqi Yesuus faarfannaa dinqiidha. Kiirtii lafa dhiittaan caffartaa bakka dhiisuu waaqeffannaa dinqi fakkaata bakka gaafa isin ilaaltan Yesuus. Garuu waan isin ajaa'ibu keessaa hunduu isaa Yesuusin jaallatanii miti. Yesuusin barbaadanii saantima barbaadanii. Gaafa isin achi hidhattan saantim naa kenni anaaf jedhu. Hiyyeessota immoo hiyyeessota gargaarammoo jedhanii hiyyeessotaan immoo qabataniitu kan isaan saamu. Hiyyeessota irraa isin saamu hiyyeessotaaf jedhanii immoo isin hiyyeessaaf kennaa jettaniitu irraa immoo saamu. Isin irraa immoo saamu. Eelaa isa kana dammaquutu isin irra jiraatu. Yihudaan iddoo kanatti Yesuusiif hiyyeessaaf waan yaade fakkaata. Garuu ofii isaatiif jedheeti. Har'allee akkasuma miliyoona tokko akkas obboleessa kootiif obboleessa bala keenya bala baluuf kennineerra jedhu. Kennineerra jedhaniiti miidiyaatti baasanii waraabanii kaameraadhaan minaamin baanirii guddaa isaa irratti lakkoofsicha caafanii miliyoona tokko tuqaa minaamin jedhanii hiyyeessotaafis akkasuma jedhanii OBN minaamin TV minaamin waamanii waraabsisaniitu sababa televezyiinii irratti dabarsiisu bakka sababa abbeet raajii abaluu abbeet abala balu basuma meelaa kun akkas gargaaraa. Saba kun karaa hafuuraas karaa wangeelaas sobadhaa karaa dhumaaf sammuu keessan kanaan iyyuutuu yaaddanii bira geessu kan. Wangeela duwwaa miti. Wangeela duwwaa miti. Eessaa fide namni kun? Eessaa fide? Haatee saamee karaa sirrii miti kan inni fudhate. Saba kanarraati akka karaa wangeelaatti miti kan fuudhame. Sinittan hima. Lammaffaa immoo waldaa kiristaanaatti Yesuusiif miti Waaqayyoof miti kan sassaabamu yeroo baay'ee kiisii nama tokkooti kan inni gadu. Iddoo kanatti ija jabaatee kan Yesuus falme Yihudaan akkasuma irra kan Waaqayyoo ija jabaatanii Waaqayyoof jedhanii waldaadhaaf jedhu gaafa isaa waldaa maaliiti malee iddumti isaayyuu waldaa miti malee waldaadhaaf jedha achi isaamee kiisii isaa keessa godhatee isarraa immoo cobduu xiqqoose uummata achitti beela'ee fedha miliyoona tokko miliyoona ammas yookaan immoo qamadii ammas jedha. Ati kennaa kenniseeta. Akka sagalee Waaqayyootti yoo ta'e dhoksaadhaan kennuutu irra jiraata ture. Harki kee bitaan kan harki kee mirgaan gaafa kennu harki kee bitaa hin argine. Inni kunoo maal harka bitaa maali addunyaa guutuutu arga. Sooshaal miidiyaa televezyiiniitti dabarse. Kun akka wangeelaatti yoo ta'e sirri miti. Akka wangeelaatti sirri miti. Akkuma namaatti immoo gaafa yaaddan namni kun eessaa fide. Hiyyeessota irraati geessaa usedhu. Maal jedhu kan wangeela irratti barreeffamee hin jirre zayitii gurgure bishaan gurgure waan inni hin gurguriin maaltu jira waan meeqa gurguranii fayyina wajjin wal bira qabanii Yesuusii birriidhaan gurguranii fayyina birriin gurguranii lafanni itti gurgurame silaa nagarreenu wangeela keessa hin jiru silaa hin jiru maaltu si galchechu maaliif nan galchu warra akkasii kana likki isaanitti himuudhaaf na waame naan gooftaa maal na galchi maal si galche naan hin jettu likkee isaaniitti naane warra akkasii
Wangeela Kiristoos kana maqaa Kiristoos irra xureessan leeqa isaan itti himna. Wangeela kana hangafti. Yesuus Kiristoos hangafti. Saba kanaaf fayyinni Yesuus immoo namooti akkasii sooressonni fi hiyyeessonni amma isaa waldaa kiristaanaa keessatti wal caaluun amma inni baay'atutti fayyisuu Waaqayyoon argina. Jarri kun sakanan dubbatan ofii isaaniitiif iyyuu malee hiyyeessaaf hin iyyan. Hiyyeessota fa'aa keessaa fa nama tokko fa'aa ol baasaniitu maal jedhu beektu nama kana gargaarra fa'aadhanii booddee kottaa buusaadhanii gaafa isin saantima buuftan gaafa isin manatti galtan isaan saantimicha fudhatanii hiyyeessicha ari'u. Akka isaan godhan hin beektamniis. Isa kana immoo maaliif kenna yoo jettanii hiyyeessaaf yaadee miti sanni baaneriidhaan warra kennan kanas. Hiyyeessaaf yaadee miti. Promoshiniidha kun. Beeksisa ittiin hojjetata. Bakka raajina baluu hin kenna hiyyeessaaf kenna minaamin jettaa inni gaafa miliyoona tokko sana xop godhu hin xabbe gaafa godhu inni miliyoona 10 eeggata. Sababbi isaa akkaawuntii isaarra naqxaqaati. Isa kana yaadeetu takka silaati hiyyeessuma gara addaraasha isaanii sana dhaqee tiriit godha ture. Achumarraa jalqaba ture. Garuu hiyyeessi karaa balbala kanaan baatu maali yoo saantima kaffalte malee yoo geessi taa'usii kaffalte malee yoo gatii zayitii kaffalte malee yoo gatii taa'umsaa kaffalte malee inni dhukkubsatuun kaffale inni dhukkubsachiisuun kaffale hunduma bakka yoo kaffalte malee erga hiyyeessaa fi isa bira dhannaan iddoo hin qabaanne amma immoo inni miidiyaa irratti hiyyisiisu maali inni waltajjii irratti sobee hiyyeessotaaf jedhee inni hiyyisiisu maali soba kun jalqaba duraa tiriitiin godhu hiyyeessa gara addaraasha isaanii dhaqayyuu gara shaaraa isaanii dhaqee gara addaraasha isaanii dhaqee tiriitiin godhu sooressotaa fi hiyyeessota takka hiyyeessotaaf iddoon qaban jirri kun. Yohaannis Cuuphaan garuu gaafuma afaan isaa banatu iyya gaafa jalqabu hiyyeessotaaf kan inni hiyyeessotaaf iyya. Isaan kunoo takka sooressotatti sagantaa isaaniirraa sagantaa daldaltootaa sagantaa warra abbootii qabeenyaa minaamini isinii fi iddoo qabna diyaaspooraadhaa fi warra biyya keessaa isin argi sagantaa isiniif warra diyaaspooraatiif iddoo qabna iddoo akkasitti geestaawusii akkasii kaffaltanii minaam isaaniif iddoon jiru. Eessa jira kun wangeela? Wangeelli keenya hiyyeessaaf dursa hiyyeessaaf iyya. Sagaleen Waaqayyoo namni Waaqayyoo isatti dubbate hiyyeessaaf iyya. Isaan kun hiyyeessa quncaasu miiliyooneri ta'aniitu jiranii sabbataadha hiyyeessaatti goroora cobsu. Kun hafuura seexanaati. Kun tajaajiltoota miti. Ijoollee marrataa jedhe Yohaannis. Ijoollee marrataadha jedhe kun. Ijoollee marrataa. Qalbii diddiirrachuu hin danda'an isaan sabii achi deemtan qalbii diddiirradhaa deebi'a. Ani isaaniif hin dubbadhu. Kan hundumaa kana dubbataa jiru sabii kun akka inni beekee biraa deebi'u. Jarri sokkaniiru. Karaa bala'aam irra bu'anii sokkaniiroodha sagalee Waaqayyo. Karaa bala'aam akka bala'aam harree nutti dubbannaan dhaga'uu dide. Isaan kun Mikaa'eliin billaasaa baatee deebi'aatu inni ittiin jedheen deebi'an jarri kun. Utuu Mikaa'eliin dhufeen deebi'an isaan. Sabii Waaqayyo garuu deebi'aa. Gara Kiristoositti deebi'aa. Hiyyeessonni sooressonni waan jedhamu akka waamamu hin barbaadu gooftaa. Sooressa taatee inni jirtu qabeenyi sirka jiru sun kan kee miti. Kan kee duwwaa miti. Kan hiyyeessotaati. Torban dhufu kennuun dirqama kan jedhu irrattidha kan nuuni ilaalu. Akkamitti dirqama akka inni ta'e tokko lamannee walii wajjin ilaala. Gaafa sana baay'een keessan qalbii jijjiiratu jedhee yaada. Waan qabnuun namni maatiin tokko keessaa abbaa warri ijoollee qabdanis ni gala kun ijoolleen keessan tokko iyyoomtee tokkummoo sooressitee gubbaa sana akka inni ta'u hin barbaadu. Ankaraa kun hin barbaadu. Ijoolleen koo wal qixxaatee hundi ishee akka isheen guddattu hin barbaadu. Nu ijoollee Waaqayyooti. Sooressas hiyyeessas ijoollee Waaqayyooti. Hundumtuu tokko kana booddee tokko jedhamitiire Roomee keessatti barreeffamee akka jiru takkan torbee darbee isinitti kana booddee beekaa wallaalaan Giriikiin maaloon Yihuudiin garbi birmaduun dhiirri durbiin jiru kana booddee Kiristoosiin tokko. Erga ijoollee Kiristoos taane erga kan Kiristoos taane Waaqayyo nami hundumtu akka inni wal qixxaatu barbaada waan hundumaatiin akka nu wal caallu hin barbaadu. Obboleessa koon caalee Waaqayyoon naa galateeffadhaa itti yoo ati Waaqayyoon galateeffate Waaqayyo galata kee fudhata. Mucaa isaa tokko caaltee gadi laaltee isa galateeffatta. Takka ijoolleensa tokkoyyuu akka isaan miidhaman tokko qobaatti ol bahee tokkuma akka digabbuun barbaadu wal qixxaannee fayyisuu Waaqayyo argina. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Innaa kanaaf
isa kana beekutu nurra jiraata. Tajaajiltoonni kamiyyuu hiyyeessaaf kan nuyiyyuu qabna. Rakkina qabaachuu dandeenya. Gola keenya keessa qabeenya dhabuu dandeenya. Hiyyeessaaf iyyinaa gooftaan gola keenya guutu. Nama naqu. Ati waan inni jedhe gooteen nama sagalee inni sitti dubbate akkasinaaf jedhisiin jedheenaan jettee deebitee Waaqayyo gola kee duwwaan godhu. Waaqayyo ijoollee kee karaa irratti hin kuffisu. Waaqayyo karaa irratti sin hambisu. Tajaajiltoota, raajota, warri sirrii raajjan sirriidhuma raajaa kana booddee hiyyeessotaaf falmaa, hiyyeessotaaf dubbadhaa. Isa boodoo Waaqayyo gooftaan isiniif immoo isinii dubbata. Isin hin gatu Waaqayyo. Hammasa Waaqayyo ofii isaa sii godhee sii gochuuf jedhaa jiru ofii kee godhachuudhaan maaf fiigde sanni godhi siin jedhe godhi. Inni Waaqayyotti dubbate hiyyeessaa saamatu hin ta'in, sooressa saamatu hin ta'in, insaamatu hin ta'in hiyyeessaaf iyya raajiin inni sirrii. Inni Waaqayyotti dubbate garuu bara keenya keessa kun faallaadha miti. Kanaaf jarri kun ulaagaa guutuu hin danda'an. Ulaagaa warra raajiidha jechuu hin dandeenyu nuun isaanii. Hattoota jennaan. Ijoollee marrataa jennaan akkuma Yohaannis Cuuphaan jedhe. Ijoollee marrataa. Maani mana arrabsitaa jettuun isi. Ijoollee marrataadha taanaan ijoollee marrataadha jechuun arrabsoo miti. Arrabsoon namni tokko waan sana miti yoo inni ta'e. Qulqulluu ta'e jennaan ati xuraadhaan ittiin jedhe yoo ta'e arrabsoon isa kan. Nama duuriyyee nama hattuudhaan qulqulluudha jechuun isa kana gooftaa biratti arrabsoodha jedhamee kan waamamu. Hattuudhaan hattuudha jechuun, cubbamaadhaan cubbamaadha jechuun, yakkamaadhaan yakkamaadha jechuun, duuriyyeedhaan duuriyyeedha jechuun, ijoollee marrataatiin marrataadha jechuun arrabsoo miti. Yohaannis Cuuphaan ijoollee marrataadha ittime. Kanaaf wangeela waan namni sun ta'e namni sun keessa jiru dubbachuu wangeela. Kanaaf mooraalii kootti bu'uu hin dandeessan. Takka marrataadhuman jedhaanan hattuudhuman jedhaanan jedhinaan jedhe kaa gooftaan maqaan isaa ulfaatuuti jedhinaan jedhe hattuudha taateennan hattuudhaan siin jedhe qulqulluudha taatee jennaan immoo hiyyeessaaf iyyiita taatee jennaan immoo ansii dubbachuudhaa hin baadde xaaxaa tokkoon qabu. Waaqayyo gooftaan si wajjin jira. Ati raajii sirrii, ati ergamaa sirrii, ati tajaajilaa sirrii gooftaan si haa eebbisu. Halleluuyaa. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraa suma kanaani kan nuun xumurru sagantaa keenya sattaanutti deebinee walagarra torban amma walagarrutti nagaa gooftaatiin tura. Kun sagantaa birmadummaati. Sagantaa birmadummaa YouTube chaanaalii Elias Gabula official channel kan jedhu irratti darba. Subscribe godhaa, comment, like, share godhaa walii daddabarsa. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu torban dhufu deebinee amma walagarrutti nagaa gooftaatiin tura. Dhugichi Birmaduu sin baasa. Dhugichatti qabamaa jiraadhaa. Nagaa nagaatti. Waaqayyo gooftaan si wajjin haa ta'u. Ameen. Kana limitiin afibse ifatti na baase cubbuu koonduma na biise.